Dhalannoota narrattafa walmaatina booddee inni yeroo halkanii fi guyyaa addunyaa miidhamaan wataalamtee keessatti na eegdee naaf laatteetta nageenya barsiisaa gatiin jiru situ baasee dhiiga kennaa bitee malee silaa anoo badee nafaa waan allaattuun qabu warqeen meetii gatii gaarummaa kee fanoo gooftaa kan kee ta'ee nafaa. Gaarummaa kee maraaf eebbifamee waaqaaf lafarratti barbaadamne abdii kan guutanne kunoo har'aa jireenyaaf eegamne gaarummaaf tolli kee ammaan olii qabeenyaan lafarraan madaalame ammaanan jedhamu nafsii gaachanii yeroo lolaa rakkiina walxaxaa siinan darbe maqaan kee jaajamu dhalannoota narrattafa walmaatina booddee inni yeroo halkanii fi guyyaa addunyaa miidhamaan wataalamtee keessatti na eegdee naaf laatteetta nageenya barsiisaa gatiin jiru situ baasee dhiiga kennaa bitee malee silaa chuun akka keetii kan lubbuusaa garaa sangaa duwwaa dhubbamaa jaallatu kanaan duran turree kan akka kee abdii kanaa gubbaa ammaan booda tasayyuun naalatu akkamittaan ibsaa gaarummaa kee naaf jettee bullaa kee duutaa gidduu qofaa dhaabbatteetta ilmaan kee gooftaa koo baraa baraan liqii ta'ee afaan irratti maqaa kee leellisaa dhalannoota narrattafa walmaatina booddee inni yeroo halkanii fi guyyaa addunyaa miidhamaan wataalamtee keessatti na eegdee naaf laatteetta nageenya barsiisaa gatiin jiru si ta'ee nafaa.